dhiira guute keessa hayyee dubartii guute keessa hayyee wallaahi qoosamti baay'ee naara. yaa rabbii kiyya jimaa yoomaan qama yeroo na kutte siistar aartuu aaruu nyaattaati hayyee dhufe siistar amma dhugaa dubbachuudhaaf ati firentiin kee hanqamta akka wal jaalatamne anaaf jaalalleen kiyya jechuudha. hayyee itti fufiniin dhagaa Baay'ee wal jaalan. waan bareeda inni noo duba hanqamta kasi jaalatame Innis baay'ee na jaalata. yaa bada dhiiratiyya barnuti dhaloota murraa qabnaa bara akka nama jaalachuu kana isin gaanaa maramtanii beekta akkami dubati yoo isaan akkami jaalatta sala Anis baay'ee na jaaladha. akkami duba adeemsa jaalalaa kana keessa beekta muuxannoo baay'eetu jira salaatiif inni akka tokko gartee miti walirraa fagaattanii faa harka wal jaalatan akkami duba sala Sekondiidhaaf wal dhabuu hin barbaanne. haa jennu garuu maali sala akkanni Garuu maaltu jira beektu? hin beeku Sa'aatii 24 keessatti hayyee sa'aatii 24 keessatti yeroo 10 wal lolla. usaamee inuun taane amma baduu deema haasoyni hayyee Wal hin hubannu. way aanaa namaa akkana waliin jiru akkanaanuu namaan jaaladha jee xarraq dhiyo duuba akkami salaasi waliin galtanii Waliin galu. akkam ati maan tanaanaaf deemtaati akkanan waata kan jaalalleef deemtaati sila hanqamta ka wal caqaacaqattan akka hanqamta ka waliin galleme Baay'ee wal caqacaqna jechuudha. way anaa ka akkanaa jee bar maaliif garuu sila Maaliif garuu tiyya anaa si gaazexeessu jiru moo si na gaazexeessu jira maaliif garuu sila yaaddee jirtaa? Astaghfirullah hiyyaanneen jee bar yaa khayru wa khayraati yoo maa galtiin jeeti hayyee Dhiira guute keessa hayyee dubartii guute keessa hayyee nama tokko qofa jaalattee hayyee hojii godhatteetuma hayyee sa'aatii 24 hayyee waa'ee nama sanaa yaaduun hayyee jaalalli garuu akkam das nameedha. hayyee Miirri isaa baay'ee namatti tola. ammaasoo Ciqiciqiin ziraatee hayyee maalis ziraatee waa'ee nama tokkoo hayyee hojii godhattee yaaduu jechuun hayyee kennaa addaati. yaa rabbi gaafiin dhumattuusa hayyee ammaasoo Waan nama dhibu jechuudha. hayyee Isaan wal dhabee hayyee isaan wal lolee hayyee guyyaan isaan wal lole san yaa rabbi yoomaan qama yeroo na kutte hayyee viidiyoo tokko bossotee dhufee koomentii naan barreessu taanaan hayyee viidiyoo san dhufee hin laalle taanaan Astaghfirullah hayyee baay'ee naara. hayyee Baay'ee tokko jechuudha. laa ilaaha illallah mee ani hayyee yoomaan jaati atummaa naasime hayyee Wallaahi qoosaa miti baay'ee naara. yaa rabbii kiyya jimaa yoomaan qama yeroo na kutte siistar aartuu aaruu nyaattaati hayyee Dhufee koomentii isaan argine taanaan yerooniin silaa jimaa qamee mirqaanu na kuttee hayyee koomentii dhufee naan barreessine taanaan hayyee baay'ee naara. Baay'ee na dabbara. yaa jala keenya intaltiin fahamtuun je reefuun himee fi aartuu aaruu nyaattaa hayyee Gaafan isaan wal lole nama faanarree walii galuu hin danda'u. yaa jala keenya yeroon silaa jimaa afaan kaatan bara yeroo tanaa maatu haaseesinan je hayyee Na kaffaa. yaa rabbii tiyyaa barbaadu si haa kabaluuti hanqamta ka yaaratte hayyee Baay'een si jaaladha ishee. I love you. fixattee miti alhamdulillahi rabbil aalamiin